Harka funee kam jirtu kabajamtoota hordoftoota Bulloo Entertainmentii egaan arra keessummaa ajaa'ibaa yookiin artistii guddaa seenaa guddaa qabuu fi hojii guddaa kan hojjete qabannee dhufnee jirra. Artistiin kunoo maal hojjete laata kan jedhuuf booda irratti argattu. Maal hojjete? Artistii sirboota aadaa hojjechuudhaan kan beekamu akkasumas naannoo Sooddoo Guraagee Oromoon Sooddoo aadaa Guraagee keessatti qooda maalii qaba aadaa maalii qaba kan jedhus qabate yeroo baay'ee ofiisaatii walaloo fi yeedaloo hojjechuudhaan kan beekamu artistii jabaa tokko qabannee dhufnee jirra. Mee artistiin kun eenyudha? Odeeffannoo kanas yookiin kanammoo kan isin agarsiisu an Daaneel Abarraa isin faana turtii godha. Stuudiyoo tokko keessatti sirba haaraa hojjechaa jira. Utuu karaa deemaa jirruuti argine itti gorree isa gaafachuuf jenna. Artistiin kun eenyudha laata? Nufaan turtii godha amma kallattiin gara keessummaa keenyaatti isin ceesisa. Turtii nufaana godha Bulloo Entertainment like subscribe share gochuummoo akka hin irraanfanne. Egaan amma keessummaa keenyatti gara keessummaa keenyaatti isin dabarsiisa. Keessummaan keenya akkuma na fuulduratti agartan baay'een keessan beekuu dandeessu ta'a. Stuudiyoo irratti hojii haaraa hojjechaa jira. Isa argineetti kan jirru. Mee inni maqaa isaa beeksisee gara gaaffii keenyatti aanutti ceena. Wellisaa Biraanuu Margaa, Wellisaa Biraanuu warra Sooddoo, Wellisaa Biraanuu Salgan Booranaa kun hunduu abbootii kiyyaa egaa kanaan isinitti hima. Tole Biraanuu siidhaan sirboota Sooddoodhaan baay'ee si beeknaa aadaa Sooddoo afaan Oromoo yookiin artistoota Oromoo keessaa hojii guddaa hojjechuudhaan seenaa guddaa hojjechuudhaan akkasumas aadaa Oromoon Sooddoodhaa waliin qabu yookiin Oromoon naannoo Guraagee Sooddoo jedhamu keessatti akka inni jiraatuu fi Oromoon achuma keessa jiraachuu isaallee seenaa kana kan baastee fi shoora guddaa taphattee jirta. Mee maqaa keessa nutti himtee jirta? Eessatti dhalatte? Eessatti guddatte? Akkamittis gara aartiis dhufte kan jedhu kan nutti miti gara sattaan nutti ceena. Jalqaba dura gara iddoon itti dhaladhee fi akkamittiin gara aartiitti dhufe kan jedhuun dura Oromoon Guraagee keessan jiru kana bara hundumti keessan warri gaafii gaafattanis warri kana hubattanis Oromoon Guraagee keessan jiru. Guraageetu Oromoo keessa jiraata jechuudha. Sooddoo jechuun immoo ilma Tuulama Sadeeniiti. Ilma Tuulama Sadeeniiti sadan Sooddoos kan jedhu Odiitu Tumee fi Liibanii jechuudha. Kana waan ta'eef nuti anjirus biyya keenya keessaa kan jirus aadaan keenya keessa jirra. Aadaan kun egaa innaa taphannus aadaan kun fakkeenyaaf aadaa saamame, aadaa hatame, aadaa badaatii deemuun gara ummata isaa abbaa qayeetti, abbaa tulluu, abbaa dacheetti deebisaa ta'an jira. Sirba Sooddoo qofa miti anan hojjedhee beekamu. Fakkeenyaaf waa'een Sooddoo yoo kaafne Oromummaa keessatti kan rakkina hedduu qabu warra Wallooti fi warra Sooddooti. Walloos namoota biraatti taargaa biraan itti laxxafamee jira jechuudha. Sooddoos jenna ogaa Sooddoo jedhan namoonni akkuma baranitti Sooddoo jechuun Sooddoo Oromoo akka ta'an namni baay'een namni beeku hin jiru. Sooddoo ilma Tuulama Sadeeniiti. Sooddoo ilma Daachii Tuulamaati. Kana hubachuuf kana agarsiisu gaafan agarsiisu warra Sooddoo kanan jedhee calqaba duraan sirba kiyya irratti baase warra Odiituu, warra Tumee, warra Liiban sadan Sooddoo jechuun Odiitu Tumee Liiban ta'uu kan agarsiisedha. Isarraa immoo dabarsee Sooddoo ilma eenyuti kan jedhu isa sirboota kiyya isa lammaffaa yookaan sadaffaarraan hojjedhe gubbaarratti yaa Sooddoo Daachii Tuulamaa Oromticha damee Booranaa jedhee achirratti kaa'eera. Kan hundaa namoonni hedduun hubannoo guddaa akka argataniif wanta kanan hojjechaatii jiru jechuudha. Sirban ani sirbu kana keessatti yeroo hunda sirba qofa miti kanan ani seenan dabarsaa achi keessatti. Dhaloonni akka kanarraa baratu, namoonni hedduu akka kanarraa baratan, artistoonni hunda akka hubatan, Sooddoo eenyu akka ta'e akka beekan, haala teessuma lafaa, haala dacheesaa, haala aadaasaa, haala sirnasaa kan hundan uummata kanarratti kanan ibsaatii jiru jechuudha. Kana wansitti meeqa eessatti dhalatte jettee kan na gaafatte godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa sadan Sooddoo ganda Goda Duulaa yaabbataa yookaan Goda Duulaa Sochee iddoo addaa Qacama bakkee jedhee waamamutti. Biyyi kun biyya seenaa guddaa qabduudha. Biyya gootota hedduu qabduudha. Biyya abbootii waraanaa gootonni Adawaa gootonni Maayicoo keessaa burqaniidha. Anis achumatti dhaladheetan gara magaalaa Finfinneetti dhufe. Barnoota nan dhufe gara magaalaa Finfinneetti. Yeroo ammaa kana immoo hojii aartii adda addaatiin hojjechuun jira. Hojii aartii gara hojii aartiitti ce'uutiin dura naannoon Oromoo naannoo Sooddoo
naannoo Oromiyaa akka taatu kan taasise falmii guddaa taasise keessaa namoota hudduu keessaa ani tokkodha jechuudha. Ani tokkodha wareegama lubbuu hunda kaffalleerra garbuu facaasanii xaafiin marguu waan hin dandeenyeef Sooddoo eenyu akka ta'e ibsinee naannoon Sooddoo handhuura Oromoo ta'uu akkaataa kanaan beeksiseera jechuudha tokko anuma. Tole kabajamtoota hordoftoota Bulloo Entertainmentii egaan artistii baay'ee qabsoo guddaa godhe akka inni interview isaarratti yookiin yaada isaanii irratti laate keessaa Oromoon Sooddoo keessa yookiin Oromoon Guraagee keessa hin jiraanne. Oromoon biyya qaba, Oromoon dachee qaba, Oromoon biyya qaba, Oromoon abbaa qaba kan jedhu yaadanni kaase kunis immoo qabsoo guddaa keessaa qabsoo isa tokkodha. Kana irratti immoo warra Sooddoo yookiin warra Guraagee jedhamu dhufan kunatu Oromoo keessa dachee Oromiyaa irra jiraatanii Oromiyaa keessaa muratanii gara isaanitti deebisifachuudhaaf yookiin gara isaanitti dhaanuudhaaf kan kaan kana isaan kana deebisuudhaaf dhugaa jiruu fi seenaa jiru sirriitti ibsaa kan jiru artist kuni ammasitti yaada kana nuuf kenne yookiin bifa walaloo fi yeedalootiin bifa sirbaatiin salphaatti daqiiqaa 5 keessatti seenaan kun akka uummata bira gahuuf qabsoo guddaa godhee jira. Maarree sirba isaa isa sadeen Sooddoo jedhu kana sinaffeerree walitti deebinaa turtii gaarii nu faana godhaa sirba kan hordofaa. Erga jimaa qaba lammiita lallaba magantaa kallacha safuu seeraa qaba irri safuu qaba maalla dhibee jettee maamiira dabarta abbaan uumaasi abbaan dacheesi abbaan qeesi abbaan aadaasi borni saafata nama saafachiisa kunaafu dhiisa Egaan kuno sirba isaa ajaa'ibaa kana daawwannee isinitti deebinee jirra. Amma immoo gara odeeffannoo keenya sattaanutti ceena. Egaan Biraanuun kuno Sooddoo keessatti seenaa ajaa'ibaaf hojii ajaa'ibaas hojjetaa jira. Egaan sirba keessi daawwannee deebinee jirra. Mee sirboonni sadeen Sooddoo yookiin aadaa sadeen Sooddoo seenaa akka beektutti biyya sanattis dhalte saba guddattee fi aadaan kun dubbatame yookiin sirbamee dhumee jira. Mee kanatti nuyi yookiin kana foojiraate yookiin ga'aa ta'us yookiin seenaa biyya sana keessa jiru nutti himame. Gaamiti ani qofa miti artistiin Oromoo baay'eetu jira. Artistoonni Oromoo hundi deemanii qoratanii aadaa san waan achi keessa jiru, uumaa jiru, uumama jiru, safuu jiru, wanta jiru hedduutu jira. Sirbaan kan agarsiisantu jira. Haala diraamaatiin, haala fiilmitiin illee kan hojjetamuu danda'amu waa hedduutu jira. Ani amma tokkoon tuquu yaale malee hin tuqne garaadha. Ganaa hafa jechuudha. Waa baay'eetu nu hafa. Kanaan isin jechuudha.
Tole egaan baay'eetu afee jira jettee mee ayyaanni guddaan yookiin ayyaanni baay'ee gara naannoo keessanitti kabajamu ayyaanni walii galaa yookiin ayyaanni idilee uummanni hundumtuu guutummaatiin kabajatan keessaa ayyaanni naannoo keessanitti gara sadeen sooddootti beekamu ayyaana akkamiidha? Ayyaana sana irratti tapha akkamiitu dhiyaata? Aadaa akkamiitu dhiyaatame sanutti himi? Ayyaanni naannoo keenyatti kabajamu ayyaana baay'eetu jira. Ayyaana keessaa garuu haala maleedhaan kan kabajamu ayyaana guyyaa masqalaati. Guyyaa gannoo ayyaana guddaatu taphatama. Keessattuu ayyaanni sun ayyaana fardeenii wajjiniin dabarsituudha. Gugsii taphattaa, hiriyoota kee wajjiniin taphattaa. Gara moolaaltutti haalli ximqataatis dhiyaachaa jira. Waan kanaaf fardeen keessoo irrattaa. Akkamitti reebee qaqqabuu danda'a, akkamittan gaachanaan dha'uu qaba, akkamittan uleedhaan waraanee bira darbuu qaba. Eenyu wal dorgomtaa, hiriyoota wajjiniin wal dorgomtaa. Ayyaanni gannoo guyyaa qillee itti taphatanii guyyaa qillee kana gareedhaan wal adda qooda. Naannoo keenyatti immoo fakkeenyaaf gara Acabaran jedhamtu jira, Aallee kan jedhamtu jira, Irreessoo Cawaa Goda Duulaa kan jedhamtu jira. Gareen kun hunduu gareedhaan taphata. Abbaan mo'ateetu magaalaa egaa wal mo'achuu jechuun immoo guyyaan kun guyyaa taphaati malee guyyaa waaba hedduu itti argitu hiriyoota kee wajjiniin kan irratti taphachuu dandeessu. Dhiirummaa yookaan immoo akkamitti namni kun waan hunda danda'a, ulee danda'a, farda danda'a, kaachuu danda'a. Waan akkanaa irratti wal medaaltu jechuudha guyyaan ayyaana gannoo kan guyyaan ayyaana qillee kun jechuudha. Mee tapha kana taphattee taati mee taphattee taanaan mo'amtee moo mootee taamee kan nu yaadachiisi? Baadiyyaa uummattuu namni akka koo taphate waan jiru natti fakkaatu. Fardaa fi ayyaana qillee kana hedduun taphadheera. Tokkoffaa ayyaana qillee biyya keenyatti lafarratti kan urufa keessatti lafatti rukutan sammiti. Kaaftee rukuttaa waaqarra rukuttaa bakka samiirra rukuttaa amma barbaade deema. Asii kaatee kiiloomeetira meeqa deemta? Kiiloomeetira 20 wal ariyaa oolteet wal ariyaa bulteet taphachaatee galgala wal fudhattee galtaa waliin loltu si halloltu siin lola kan tolu siin tola ka wajjin nyaatu wajjin nyaataa wajjin dhuguu siin jira. Kana bakka kan marratti wal jaalatanii hiriyooma wal qabatanii waayiloo kan miijeellee wal godhatanii waan tokko walitti dhufu haala kanaa walitti dhufu beektaa akkanatti hiriyoonni baay'een kan wal beekanii wal jaalatan. Mee shamarroonni jiru laata tapha kanarratti yeroo baay'ee biyya baay'ee yookiin aadaa baay'ee keessatti shamarroonni gahee qabu yookiin tapha taphatan jira yookiin isin ilaalanii dhufanii dhiira injifateef harka kan laatanis jira jedhama yookiin kan injifatee shamarreef jedhes injifachuudhaati qaba shamarree miidhagduu sana yookiin sana booji'uudhaaf kan jedhu jira. Mee naannoo keessan taphni kun jira laata? Guyyaa ayyaana qillee dubartoonni yoo jiraatanis dargaggeessi guyyaa sana dubartoota itti ilaalu hin jiru. Carraa akkanaan qabu. Maaliif safuu guddaatu jira naannoo sanatti. Amma yoo laaltee suutuma jettee laaltee duuban warra ergattaa malee callumettee dubara namaa argite waan ta'eef iddoo taphaatti hin danda'amu. Harkaan tuquu hin dandeessu hin laaltaa. Ijaattee laalta sodaattee hin laaltaa intala kana bakka otoon fuudhee jetta malee fuudhuudhaaf yookaan fudhattee maatii walitti turatanii haala gaariidhaan akka turan barbaachisa malee waan biraatiif hawwiin akkasii hin jiru. Naannoo aadaa keessatti kun hin jiru jechuudha. Tole. Egaan gara ogummaa keetti gaafa dhufnu hanga ammaatti sirboota meeqa hojjettee yookiin namoota waloo feedaloo barreessiteef qabdaa? Itti dabalataan immoo gaaffisa itti dabalataan immoo sirboota hojjettu kana waloo feedaloo eenyutti siif hojjeta moo sumatu hojjeta? Itti dabalataanis qindeessaa muuziqaan eenyudha kan jedhu kan itti dabalee walitti qabinu deebisi. Sirboota ani jalqaba duraa gara muuziqaa kanatti dhufa yaada jedhu hin qabuyyuu dursee sitti muun barbaada. Kanumtiin gara muuziqaatitti dhufeeyyuu ani waa'ee hedduu biiroo daldalaa keessa nan hojjedha. Biiroo waldaa aksiyoonotaa keessa nan hojjedha. Yeroo baay'ee biiroo keessa kanan dabarsu ogummaan keessa biiroo irra ture. Garuu gara aartistitti kan na fide maal jedhaa akka afaan Sidaamaatiin bisooti wallada waan jedhan san. Bisooti wallada. Maal afaan kan qabu? Ani kan walaloo hedduun barreessaa hiriyoonni kiyya sin beeku.
namoota hedduudhaaf walaloo barreesseera. Ebeloo jedhee dubbachuun barbaachisaadha laata? Nutti himi. Fakkeenyaaf eessumuma abbaa istuudiyoo kana Gadaa Saawun istuudiyoo eessuma isaanii kan ta'e Haayiluu Kitaabatiif walaloo fi edaloo Hogoleewoon kunzi Badhaasoo callaa takka jennee gallaa akkasii kun sirbi kun sirba aadaa fuudhaaf heerumaati. Haayiluu Kitaabaa haala miidhagaadhaan haala bareedaan qindeessee haala miidhagaadhaan sagalee isaa bareeda saniin dhiyeesseera jechuudha. Amma walaloo fi edaloo sanillee irraanfachaa dumbushee kan soddo jirtu kan jedhu tokkos natu kennee fi isatu hojjete. Akkasumallee ganda shoolee tafarraallee sirboota adda addaa lubbuu isaa maaruu Biraanuu hundeessaa kan jedhaniifillee sirboota adda addaa hojjedhee fira. Kana biraas namoota baay'eedhaaf wanni hojjenne jira. Fakkeenyaaf sirba Adawaa gubbaarratti yeroo hunda dhiyaatu sirba Alamaayyoo Waldamaariyaam. Yaa soddoo biyya baqqee wayyaa siifan guggubadhaa biyya akka dhakaa gaayyaa kan jedhu. Ibuu eeboo laalee gaara. Eboo qara laalanii itti waraanu gara laalanii qabatu. Sirbootuma kanallee haala gaariidhaan walaloo aadaa biyyaa wajjin waliin qindeessee Alamaayyoon sagalee isaa bareeda saniin akkaataa itti hojjetu kan kenneef anadha. Ani amma namoonni baay'eedhaaf ana walaloo fi edaloo kenne jira. Kan baanis jiru, kan hin baanis san okkatanii hafan hin jiru. Kana gara kiyyatti moo deebite aadaa wajjin wal qabsiisa. Aadaa wajjin wal qabsiisee sagalee aadaadhaaf ta'u. Waa hedduun hojjedheera. Akkuma duraan dursee sitti sirboota Booranaa hojjedheera. Sirboota Shawaa keessaa kan aadaa Wellisaa Shawaama keessa waan akkana kan Baaleellee hojjedheera, kan Wallollee hojjedheera. Ambaan keessaa baaniiru kan hin dhagahamne siin jiru. Kana walaloos amma ammaatti ani namarraa fudhadheen beeku, yedaloos namarraa fudhadheen beeku amma ammaatti. Ofuma qopheessaa. Garuu yennaan qopheessu san akka gurra namaa keessa galu waan namoonni jedhaniin aadaa naannootii wajjinii wal qabsiisen aadaa sanii wal qabsiisetan ol kaa'u walaloo ofumaafan hojjedha, yedaloos ofumaafan hojjedha. Muuziqaa kana immoo baay'ee haala gaariidhaan itti cinqamee baay'ee tokko kan anaa wajjiniin baay'ee dhama'u dhugaatti itti himuu ta'e galataadha. Galataan abbaa Gadaa Saawundi istuudiyoo kanaati. Odaa jechuudha. Odaa Saawundi istuudiyoo. Odaan yoomaa wati kuni Odaa Saawundi istuudiyoo abbaa isaati. Galataan waan gaarii tokko hojjetee agarsiisuu barbaada. Amma yeroo sagaleedhaan illee hojjedhu gan walalollee inni jedhu mee amma guyyaa tokkotti hojjedhe waan akkana hojjedheetan kanan hojjedha hojjedhu afachi turi jedha. In tursiisaa in bulchaa guyyaadhaan fooyyesseetu man deema jechuudha. Amma fooyyee jedhe hinafaa jedhe. Hinafaa ammas tole jedhee naan fudhatu. Hinafaa jedhe sagaleedhaan jedha ammas jedhi nan jedha. In ta'u kun sagaleen kun keetii mootii nan jedha. Amma sagaleen inni barbaadu dhufutti narraan fudhatu jechuudha. Kun maali galataan baay'ee galata guddaa qaba jechuu dandeessa. Galataa Waaqumaa uumaa. Akkuma maqaasaa mucaan xiqqoo gaa hin dhedheerate birbirsa fakkaata malee. Yoo si caale malee. Amma walii galaati jirra xiqqoo dheerina kanarraa isa amma tokko nan iraafi sammuudhaan illee baay'ee nama caala nama hedduu nama waa baay'ee beeku nama waan hedduu taphachuu beeku nama waan hedduu nama gorsuu danda'uudha. Artistoota baay'ees nama gargaarudha. Nama horii irratti hundaa'us miti. Nama horii irratti hundaa'us miti. Ijoollee umtillee waan tokko na rakkatanii waan tokko maal akkamitti meekootu biree ijoollee kana haasirreessinu jala. Aartii Oromoo guddisuu irrattu gaheen inni qabu kana jennee himachuu hin dandeenyu. Baay'ee nama cimaadha jechuudha. Naa kana. Gaani waa'ee galataa erga kaastuudhaan illee amma istuudiyoo kanas dhufnee gaafa si agarru sirba haaraa akka hojjechaa jirtu odeeffannee sirba kana galataa wajjinis yookiin Odaa istuudiyoodhaa wajjiniin sirba kana hojjechaa jirta. Mee sirbicha maal of keessaatii qabaa? Waa'ee maalii qabaa?
Waa'ee maalii of keessatti qaba kan jedhu sirba kana as Odaa Sounditti hojii Odaa Sound. Odaa jechuun maqaa hedduu qaba kan odeeffadhutti. Odaa jechuun intini biraanchii baay'eeti of keessatti qaba. Lakkaawwameen dhubaallisallee akkuma kana gaa simana kanatti sirboota baay'ee lakkaawwanii kan dhumne hojjetaati jirtu galataanis hojii kan hojjetaa jira dhufne agarre. Mee sirba hojjechaa jirtu kun sirba akkamiiti? Waa'ee maal of keessaa qaba? Akkamitti hojjettee maal hojjechaa jirta? Yoom gadhiifamuuf jedha kan jedhus kan walitti qabii nutti himime. Ayyee Odaa Sound gaaddisa cimaa qaba. Gaaddisa kana jalatti hojjechaati jira jechuudha. Amma kun gaaddisa guddaadha. Odaa Sound gaaddisa Odaa kana jalatti hojjechaati jira akkuma argitan istuudiyoo bareeda kana amala bareeda kanaa fi meeshaalee babbareedaa kanaan hojjechaati jira. Sirboota kana akkan hojjedhu waan kakaasee walaloota akkan hojjedhe daqiiqaa 5 immoo hantee bakka tokko taa'etan mucaan hiriyaa kiyyaa tokko jira isa bira taa'etan yeroo baay'ee dur miizeen ta'a ture. Miizee gara 103 kana ta'eera. Amma kanamoo yaadatta hunda isaanii. Amma yaadadhu gara mana 67 baadiyyaa irratti taa'ee 34 gara magaalaa Finfinnee kana keessatti taa'ee kana yeroo hundumaayyuu yeroo cidhaa yoo dhufu maqaa gaafa mucoo kadhatan miizee yookaan waayila kana aanumatu nawanni jechuun hin danda'ama. Maaliif si filatu? Hojjaa saba qabduu fi warra jaalatana ta'uu ana jaalatana ta'uu waan ta'e gaa abbaatu beeka. Garuu wosanan baay'ee yeroo daa'imummaa kiyyaa baay'ees namoonni of beekuu miti daa'imummaadhaan na baatanii faadeemuyyuu yoo isa warruma koo jaalachuun dhiisanii boodaanis nama laayee miti nama gaarii taatan fenatti fakkaate. Gaa anis isa yoo san miizeedhaaf na rakkisuyyuu amma yeroo dhiyoo kana immoo 8 deema beekta namni daa'imti yoggaa walqaa dhimmatan hiriyoonni keenya yookaan ijoolleen hiriyoota keenya ijoolleen immoo baadiyyaa keessaa as galanii jiran wal hawwanii wal qaadhimmatu. Qaadhimummaa kanas yoggaa 8 jedhu 8 jira 8 hin jira bakka hundaa jira 8 jechuun dubartii gaafachuudha seera fuudhaa fi heerumaa kan itti guutu jechuudha. Yennaa achi deemnu bakka baay'een deemee argee Arsiis deemee argeera. Wallaggas deemee argeera. Shawaa keessa bakka hin deemne hin jiru. Godina Shawaa kibba lixaa guutumaaf guututti keessa deemeera. Godina Shawaa lixaatis baay'ee deemee argeera. Yoo laalu duratti gaa abbootiin keenya yennaa jiran yookaan abbootiin keenya akaakayyuu keenyan jalqabe dubara warra jaalattee dhaqxee gaafa kadhattu amma kana horii kanfaltiin kennamuun hin turre. Horiin kaffalamu woo jiraate marga kennu uumaa wanni guutuu hin jira korma goromsaan jedhantu jira. Kormaaf goromsa kanammoo qarshiidhumaan illee bakka buusanii qarshii xiqqaadhaan. Ana onan itti qaqqabee umurii kiyyaan kanan beeku qarshii birrii 36 kan falama ture. Miizeen immoo kan haayila jedhanii kan kadhatan miizeen utoo attaan baay'ate nama 3 namni 8 deemu yoo attaan baay'ate sirni gadaa uggaa 8 marmaara waan jedhaniif 8 nama 8 qabatanii deemu. Kaan achitti nama 5 ol qabatanii deeman. 8 sanuu baay'atee namichi nama fira hedduu qabaatee nama keessaa gatu dhabee uumaadhaan seera san guutuudhaaf yoo barbaachise ta'e 8 koo har'a 8 seera koo naa guutaa kan jedhu dubara kadhatee abbaan ilmaa gaafa 8 kan gaafa 8 san seerri jira. Horii bunallee gingilchaarra kaawuu marga gingilchaarra kaawuu haati qabattee teessi gaafa san hin laalu yoo guutuullee baate inguunne hin jedhu Oromoon afaan tooda jedha. Inguunne hin jedhu ijoollee mee gaa horii ilkaan laalaa jedhu. Horii ilkaan laalaa gaafa jedhanii horii san ilkaan gaafa laalan jedha malee hir'ate hin jedhu. Hir'ate jedhaa egaa yoo ta'es mee gaa walumatti deebinaa booduma wal gorfannaa seenaa seeruma guunnee agal waliin jedhu garuu aduma san guutu birrii 36 kana guutaniituma wal salaammatanii seera guutanii sii kenne jedhanii intala koo ilma kee ebeluuf kenne jedhanii seera qabu walitti matu. Seera walitti matanii deemu. Amma garuu ergana magaalaa Finfinnee kana keessa galee yennaan deebi'ee ilaalu dubartiin
akka gurgurtaatitti gabaatti dhiyeessaa jiru jechuudha. Ilmoon isaa abbaan ilmoo dhale nama warra fuudhu wajjinii walii gala gabaa dhaqu gabaatti walii galu farsoo dhugu biiraa dhugu araqee dhugu wal salaammatu walii galle waliin jedhu walii kennu gaafa 8 dhufan sirna 8 kana gubbaarratti sirni gadaa kan tume akka yerootiin 6,000 qofa 6,000 sirna gadaa kan tume 6,000 6,000 birrii 6,000 seera ittiin guutta sirna 8 san abbaan gurbaadhaa warra mucawootii haadha intalaarra birrii 6,000 san guuta marga wajjiniin kanaan guutama gadaan kan tume kan amma garuu kana bira darbaniit qarshii 15,000 gara 20,000 tutaalee 20,000 amma 30 tutaalee 30 irraa amma gara 40 tutaalaa jira jechuudha. Kuni maal agarsiisa? Aadaan kuni aadaa ilmoo dhalan gurguruudha. Fuudha feeruma aadaa baduudha. Safuun biyyaa baduudha. Gadaan kan tume seerri gadaa kan tume baduudha. Waan kana waan ta'eefi uuman kunis baduun qabu. Seerri kunis baduun qabu. Warri Oromoo taanee gadaatti bullu. Seera gadaa seera safuudhaan tumame san kan ummanni Oromoo bayee tumatee seerri kanatu seera jedhee irratti walii gale san cabsuun barbaachisaa waan hin taaneef uumatti nuu deebi'aa wanti kun uumatti haa deebi'u kanan jedhee sirba kana hojjechaatii jiru kana. Sirbi kun seenaa kan hundumaa of keessatti qabatee jira jechuudha. Hundumaa keessatti qabateera. Haala 8, haala miizee, haala kaffaltii, haala waan hundaatu keessatti qabateera jechuudha bakka. Maaliifin sirni 8 akkuma 30 seene jedhu kuni fakkeenyaaf qaadhima filachuun hafee akka asheetaa duratti hin filatta intala ebeloo sanyii ebeloo warra ebeloo qa'ee warra ebelootti naqee fuudhaa jedha. Amma achi dhaqxee intala barbaadde dhaqxee fuudhuudhaaf 8 oovarii ta'e 8 san kaffalee yoo fuudhuudhaaf 8 duratti nama 5 yookaan nama 8 siin jedhee har'a nama 50 ol qabatee deema. Nama 50 ol kan ammoo maaliif qabatee deemaa wayitee namichi fuudhu sun birrii 30 qotee bulaan tokko bakkee tokko baasee fuudhee warra intalaatitti yookaan warra intalaatitti yoo kenne harkaan qabu fuudhuu hin danda'u. Kana waan ta'eef fuudhuu dhiisuu murteeffateera yeroo ammaa kana baadiyyaa keessa deemtee olaalte wanta akkanaati kan jiru. Kan kanaan ta'e ijoollee walii galanii wal butanii yookaan wal fudhatanii galu. Haala kanaan immoo gara seera deemu waajjira poolisii deemu waajjirri poolisii qaba gaafa dhaqe ani nan bunne inni ani abbaan koo akka hoolatitti gabaa baasee na gurguruudha jennaan walii galleetuma wal fudhannee galle jedha. Gaafa sana abbaan safuu dhabe ulfina dhabe itti gadde ilmoo dhaletti gadda haati itti gadditi intalta beloo akkanatti baddee deemintan immoo safuu naannoo keenya sanitti baay'ee badaadha. Kana waan ta'eefi aadaan kun akka seerri gadaa tumeen uumaa kalin ture waanuma jiruun waan gadaan tume saniin otoo deemne kana otoo dhiifne haafu dhiisaa anjenni kanaafan waan haafu dhiisadha waa eenyu walaloon seensi sirbu kiyyaa kuni kana keessatti waa'ee 8 hedduu kan keessatti qabateedha. Waa'ee deebisaa kan keessatti qabate deebisa gaafa dhuftu qotee bulaan tokko birrii 50 kanaa ol qabatee dhaqee deebisa dhaquudhaan qaba beekte. Deebisa gaafa dhaqu duratti nama 4 nama 5 miizee fi miizeen yoo 3 ta'e miizeedha. Isa fuudhee fi isa heerume kana ta'anii dhaqu. Amma jigiidha kan deemu. Daboo walitti kadhatu wal balleessuudhaaf jechuudha. Wanti akkanaa kun nun fayyadu manni Oromoo hunduu irratti walii galuu qaba. Ajandaa ta'ee ummanni irratti maratee dargaggeessi itti mari'atee jaartiin irratti maratee jaarsi itti mari'atee abbootiin gadaa irratti maratee aadaa fi turizimiin Oromiyaa irratti mari'atee seera kana akka sirreessaniif waa'een kan kun ajandaa uumuu kiyya. Ajandaa kana immoo isinis fudhaati uummata Oromoo hundaanuu nu qaqqabsiisa jennu kanuma. Hayyee odeeffannootti nu laattee aadaa guddaa yookiin aadaa safuu duudhaa Oromoo kan of keessaa qabu bal'inaan duubatti deebi'ee dhaloonni namaa akka baluuf ejjennoo guddaa yookiin qabsoo guddaa hojii seena qabeessa hojjechaa jirta. Kanaaf seenaan yeroo hundumaa si galateeffatti guddaa galatoomii gaaffii keenya dhumaa irratti gaafa ceenu mee Biraanuun utuu weellisaa ta'uu dhaabaate
maal ta'a laata? Biraanuun utoo Wellisaa ta'uu baatee qonna hin beekaa qotee bulaa hin ta'a. Miinzees ture. Daldala hin beekaa daldaluus hin danda'a. Hojii waajiraa hin hojjetaa hojjechuus hin danda'a. Misooma irratti bobba'ee waan hedduun jechuu hin danda'a. Nama siyaasaas ta'ee siyaasa gaggeessuudhaaf humna qaba hin danda'a. Kanaaf waan hundumaa keessaa sinafnu jechaadha. Kan dandeenyu. Anna kan hin dandeenyu nu dhibus isuma. Kana achitti wanta barbaachisaa ta'e hundumaa homaa keessaa nu dhabanii hojjechuu hin dandeenya jechuudha. Abbumti fe'e ana qofa otoo hin ta'in Biraanuu qofa otoo hin ta'in abbumti fe'e nan hojjedha jedhee waan yaade tokko hojjechuu hin danda'a. Of amansiisuu qofa waan inni dura of amansiisudha. Egaan yeroo kee sirraatti fudhannee akkasumas istuudiyoo Odaa Saawundii keessatti dhufnee tusin shaakala gochaa jirtanii shaakala irraattis dhaabnee yookiin sa'aatii boqonnaa keetti yookiin yeroo teechee waa tokko katabdutti sirraa fudhannee Bulloo Entertainmentidhaaf odeeffannoo kun yookiin interview kan hundaatteefis guddaa galatoomi siin jenna. Itti aansuun mee namoota galateeffachuu qabdu jireenya kee irratti yookiin hojii kee kanarratti yoo qabaatte carraa kana siif laannaa sana dabarsiitii goolabna. Ani biyya kana keessatti nama lubbuu qabu warra bineelda tallee warra lubbuu qaban hundumaa nan galateeffadha. Namni ani jibbu takka illee hin jiru. Waan hundaafuu warri miidiyaa isinis warri Bulloo Entertainment ana qofaa boti namoota akka kootii qofa otoo hin ta'in ijoolleen biraa kan dhokatanii hafan hin jiru. Sagalee guddaa otoo qaban hojii guddaa hojjechuu otoo danda'an miidiyaa dhabanii warri duubatti hafan hin jiru. Isaan sanis akkuma nutti gortan kana itti goraatii warra nu jalaa ukatee jirus nu gaggaafadha. Warra immoo duraan beekamanii hafanis iyyaafannoodhaan itti nu qaqqaba. Kana isinis baay'ee galatoomaa otoo deemtan gortanii istuudiyoo kanas laaltanii nus argitanii Gadaa Saawundi istuudiyoo Odaa Saawundi istuudiyoo kanas uftanii laaltanii haala kana fakkaatuun arguu keessaniif baay'een isin galateeffadha. Hundumaa uummata Oromoo, qeerroo Oromoo, qarree Oromoo warra nu taa'anii nu dhaggeeffatan, warra wanni nuti weellisnu dhaggeeffatanii yaada kennan, warra mollee maaliif weellisaa maaliif akkana jedhee warra nu jibbullee yoo jiraate galata guddaa naa kennaaf. Hayyee guddaa galatoomii. Egaan kabajamtoota hordoftoota Bulloo Entertainmentii turtii artiist Biraanuu wajjiniin kan turre kana fakkaata. Odaa Saawundii keessa dhufnee kana hundumaa hojjenneeti jirra. Guddaa galatoomaa isiniin jenna. Sagantaan keenya kan biroolletti fufa. Sagantaa keenya Bulloo Entertainmentii irratti wantoota hedduu qabannee dhufnee jirra. Salphaatti yookiin akka hatattamaan isin qaqqabuu fi YouTube channelii kana subscribe like gochuu akka hin irraanfanne. Egaan sagantaa kana qopheessee Bulloo Entertainmentii keessatti kan isin faana Odaa Saawundii keessatti Bulloo Entertainmentii waliin ta'uudhaan isin faana kan ture anis Daani'eel Abarraa isin faana turtuu godhan jira. Akkasumas ogeessi kaameeraa keenya Darajjeenis nu faana jira. Itti dabalataan ogeessonni istuudiyoo edit gochuudhaan faana turanii isin faana turre Bulloo Entertainment haala kanaan Odaa Saawundii keessatti artistii jaallatamaaf kabajnu kana asli turtii goone jirra. Guddaa galatoomaa. Faana turuu keessanis guddaa galatoomaa. Bulloo Entertainment filannoo keessan godhaa isiniin jedha. Guddaa galatoomaa.